breaking news idhaan qaba. Akka opinion jettutti oduu caccabsaadha. Afaan opiniyoodhaa kun hedduu nama rakkan. Laslaasaadhaan lallaafaadha jedhanii breaking news idhaan oduu caccabsaa. Hoori kun jira jetti oduu ammee jaa kun oduu maal jaa. Anyhow, breaking news. Piippiin hizaabarra rakkotti qabamtee jirti. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan isaan abdatan mootummaa afaan garagalee jira. Ijoolleen dhalataa Oromoodhaan walitti hidhaadha. Hundinuu kana booda ummata keenyatti hin dhukaafnu, nama ummata keenyatti dhukaasuus teenyee hin laallu jedhanii wal afaan deebanii guyyaa lameen dabre dhiha Oromiyaa keessatti waraana raayyaa ittisa biyyaatu wal dhawaadhaa ture. This is breaking news and this is a big damage for OPDO. OPDO dhaaf kun kufaatii irraa maayyeet last stage gubba jirti. OPDO'n biyya gadhiisuudhaaf harkaan lafa qabachuudhaaf last stage gubba jirti. Stage irraa maayyeedhaa tarruuhin irraa bahuudhaaf gifaana gubbaa kaanii lubbuu keessatti eegaadhaa jiran. Wanni isiin abdattee jiraattuun waraana raayyaa ittisa biyyaati. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan ummata Wallaggaatiin dha'uudhaaf karaa Wallaggaa fi'aa ture ooraaliin fe'ameeti karaa hospitaalaa fe'amaadhaa jira. Ooraaliin fe'ameeti karaa awwaalaa fe'amaadhaa jira. Ijoolleen Oromoodhaa afaan deebiteeti barbadeessu jirti. Warreen xiiqii keessa galee tarkaanfii ijoolleen Oromoodhaa tan raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtu kana xiiqiidhaan itti deemee Oromotti dhukaase warreen Amaaraati. Warreen Amaaraa kan jibbaa Oromoodhaa qabu Oromo dhukaasanii daa'ima haawwan ajjeesan. Yeroo kana waraanni raayyaa ittisa biyyaa ijoolleen Oromoodhaa afaan deebitee jechuudha. Afaan deebitee Wallagga keessa lolli deemaadhaa jiru. Lola waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi waraana mootummaa idduu osoo hin taane waraana mootummaadhaatii fi waraana mootummaa idduudha deemaadhaa jira. Dhugaan Oromoodhaa turtuus ni baati. Dhugaan Oromoodhaa akkatti baati. Akkatti baati dhugaan Oromoodhaa hayni Oromoodhaa akkatti ba'a. Waraanni Dr. Abiy ifiif wal afaan deebi'e. Kana booda waraanni raayyaa ittisa biyyaa kan naannoo biraa jirus kan Wallaggan jirrees waan kana hubadhaa walii raabsaa walii himaa. Arra waraanni sooshaal miidiyaatti fayyadama. Seelfooniidha qaban akkuma keenya. Oduu jirtu hunda faana dhawaa jiran. Roorroo Oromoo irra deemte hunda harkaadhaa jiran. Kanaafuu waraanni raayyaa ittisa biyyaa poolitikaa biyya keessaa deemu jiru kufaatii OPDOdhaa akka gaariitti waan beekaniif arra ummata fi cinaa dhaabbatanii waraana raayyaa ittisa biyyatti qawwee dhawaadhaa jiran. This is breaking news. Walii share godhaadhaa. Kuni nuuf injifannoodha. Nuuf gammachuudha. OPDOdhaaf gadda, OPDOdhaaf kufaatiidha. Guyya lakkaawachaa jirti. Isinitti fakkaatiin OPDO